tibbi kun tibba roobaati yookaan immoo tibba gannaati. Isinitti dhaga'ama roobni? Dhaga'ama? Tibbi gannaa roobaan beekamaa yoo roobuu baate ganna ta'uunsaan beekamu. Maarree yeroo gannaa kana of eeggannoo adda addaatu nu barbaachisa. Nuun immoo rooba dhufe jennee qofa rooba jalaa miliquuf fiignee yeroo mana namaa jala dhaabbannu yeroo suuqii namaa jala dhaabbannu dukkaana namaa jala jechuudha. Tarii yoo bona baaxiirra yookaan immoo qorqorroorra dhagaan yoo taa'eera ta'e akka qilleensi baaxii keessan fuudhee hin deemneef beektu miti yeroo baay'ee qilleensi hamaanoo dhufu baaxii fudhatee deema. Sanaaf jettanii yoo dhagaarra keessaniittu ta'e dhagaan sun konkolaatee nama bokkaa dheessu yookaan immoo rooba dheessuu dhufe sana mataarra bu'ee miidhuu danda'a. Kanaafuu isin warri rooba baqattanii mana namaa jalatti dheessitan of eeggannoo taasisuu qabdu yookaan mana seenuu qabdu yookaan gubbaarra akka waan tokko hin jirre hubachuu qabdu. Inni kun seeraan nama gaafachiisa. Isa kamiin? Isa dhagaa baaxiirra kaa'e jechuudha. Extra contractual liability jedhama. Kanaafuu of eeggannoo taasisnu dhaamsa kooti. Kun sagantaa safuu seeraati.